hello يا حركة فوني جلتهم كل جوار تحوي أرم تديدو كفاية كيسني نجوا جرتو جواتو جلتوا واقعي نجفوتي نجام كل رافع أسنجر رمودي بفنجرا هون مالك أبتي لفتشو كيسني نقولو كني كبر في حرسني تناقرسي سيجودا إني سيك باتي متاتي كني فيدمو إساسني تناقرسي سودا كني وان متاكو أنا فيدو وأنا فيدم يوكا أكو مارجتن كنا إنه كن متارج أو كنترولي قد يوكان مو إن قد أتارجودا أكني نجلا هنبوكانه فيجودا كنا أكو مارجتن غرقل شيء سنتغرسيسه كنا أكو ما سنرجتانو hair fall control يرا Ingile panechuda kun immoo garlic oilidha kan shunkurtii adii irraa hojjetame mataa dheeressaa jechuudha isinitti mul'ata edebdii amantiin qaba inda kana fayyadama mataa kootii fi kun immoo qodaa sana gate jira kun kukenaadha kukena zayitiidha kukena oil ማለት ነው ejechuu kootii diimaa wajjini kana qodaa isaa yeroo biraas nitti nagarsiisa yeroo lammeeffaa jechuudha baay'ee tokko mataa laaffisanii kun keessattuu jechuudha እና isa kanatti naqeemmoo na fayyadama jechuudha ittiin dibadha an garuu yeroo dibadhe qibaatii yoo si xaragatan qofa ta'e rakkoon qabu garuu yoo baay'ee dibadhe namni cadha jechuudha kun immoo baazileenis na fayyadama baazileenis bareeduudha mataadhaaf jechuudha akkanatti fayyadamu immoo walumaan ilaallaa jechuudha na mataa keessanii kun fadhaan jedha kun asii waan qaba dhadhaa waan ta'eedhaaf xiqqoo ishiitti baddanu miti keessa buusuudhaaf iyyuunaaf hin ta'utu waan bal'aa ta'e gaariidha garuu iddoo tokkotti waan hin barbaadeedhaafanii ani baay'ee miti kan fayyadamu jarri kan fasaashiidha na mataa keessan kun fadhaan siin jedha gugii moosa ciraa jedhan san inni amma yeroo kanatti mi'aayee jiraanis niin jedha dhufsoota kee obis jalaa dhangalaase fudhadhuu dhaqe mataan koos xiqqoodha waan ta'eedha hundumarraayyuu xiqqoo ishee isa kana keessattuu baay'ee tokko hin jaalladhus lafatti na jiraadhumuu fi kun innaa hordoftoota kiyya sagaleen kiyya nagahama miti akkuma nama isin agarsiise kee iddoo tokkotti walitti dabalee dibachuufanii jechuudha utuun hin dibatiin dura immoo salafatti dhaggalee asaa kun harkaa balleesse lafatti namuudhaa fi xarapheezaa irratti dhangalee kun ibidda kushiinaan naqoodheetanii kun ibidda yeroo makarawweefii keessa xoo'isaa yookaan immoo bishaan ho'aa keessa kaa'isanii jira yeroo fayyadamtanu akka inni absorb godhu yookaan immoo akka inni absorb godhu akka inni dhugu jechuudha amma kun isa gizee qorraa wifatanu asitti na wifadha jechuudha baay'ee tokko guba kun giimii fakkaataa giimii ta'eera jechuudha makarawweefii keessa xiqqoo ishii keessanii gizeen ho'ee of gubuu miti immoo of gubaan jedhu xiqqoo ishii bakka las gochuu jechuudha fuulleetti iyyuu kan tuuristi hin qabne baay'ee tokko gubaa jechuudha
sabooda qallaxootti jira yookaan immoo baqqootti jira jechuudha. Hooyeera jechuudha. Mataa koo akkuma dhengedda yeroon itti dibadhu sana miicetti jira jechuudha. Innaa dhugaa waaqa ammayyuu otuskii fakkaata. Dhugaa waaqayyoo yoon isinitti agarsiise malee hin amantanu. Kun akkuma dhengedda gaafa dibadhu sana miicetti jira. Numa argitu abdii amantiin qaba kun dhugaa waaqaati. Akkuma miicetti waan tokkotu ittiin dibin jira jechuudha. Akkuma argitan akka inni mataa laaffisu garuu isan dubbadhuurra isin fayyadamaati ilaalaa jechuudha. Mataa kootti fayyadamee isin agarsiise jechuudha. Kun akkuma argitanu bakka akka dhadhaa ifa jechuudha. Kun ofuma isaatii yooma waan tokko fame fakkaata jechuudha. Kun akkuma argitan kun. Viidiyoo isinitti akkam akka dhugaa ta'e isinitti agarsiisu waan hin barbaadeefan. Amma akkasitti jechuudha. Keessuma mataa keenyaatti buqqee keenyatti nan dibadhaa jechuudha. Ergiin kaleessa malee dhengedda miicee waa tokko dibanne. Garuu immoo lallaafaa jechuudha kanneen namatti tolisa. Mataa keenyaafis barbaachisaa waan ta'eef hin dibadhu malee amma kana gogeetii miti jechuudha. Akkasitti boodammoo ergiin dibadhe asirratti ni dhangala'ee lafa ga'uutti jira. Iddoo keessanii buqqee keessan keessa irra qofatti hin dibamu jechuudha yoo kana fayyadamtan. Mataan qophii waan ta'eef iddoo fayyadamne dafee egaa isa booda mesaajii gootu jechuudha. Irriitu buqqee keessanitti sukkumtu jechuudha. Erga dibattanii booda. Akkuma argitan dibadheera. Keessoon isaa tortoreera jechuudha. Caafii ammallee caafii irraan hin geenye caafii rakkoon qabu keessa yoo ga'e caafii dhaanangaa akkasitti mesaajii gootanii booda kabariin godhaa jechuudha. Bakka yeroon barbaade dhiquu danda'a yookaan galgala yeroo firii taayimii argadhe sa'aatii duwwaa jechuudha. Amma hojiin qaba. Hojii dhumarraa ka'ee wanti na fayyade nama biraasaa fayyadu illee hojjechuutti jiraatan jiraatuftu zakkiyaa. Ana obboleetti keessanii laayik sheerii gochuudha. Sabskiraayibii gochuudha. Warra haaraa taatan jajjabeessaa. Laayikiin keessan iddoo hunda akka inni ga'uudhaaf nama baay'ee bira akka inni ga'uudhaaf na gargaara. Kanaafiyyuu laayik godhaa. Ittiin kaffaltan keessattiyyuu warra biyya ambaa jirtan haala akkaataan namaaf hin mijatu ni beektu jechuudha. Garuu isuma keessa taa'anii immoo yeroo nuti viidiyoo hojjennu laayik sheer sabskiraayib godhaa isiniin jedhaa. Isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Sabni biroo koo dafanii wal guddisu garuu yeroo dura jalqaban nu dafee iddoo hunda ga'uu hin danda'uuf ta'uu danda'a. Ergiin jalqabeeti ji'a 7 waan akkasii ga'eera garuu sa'aatii lakkaa'uu jalqabeera amma reefu jalqabee naaf hin guunne laayik gochuudhaan iddoo baay'ee akka inni ga'u godhaa isiniin jedha. Isin jaalladha isiniin kabajaa nagaa fayyaa naaf qabaadhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Kana fakkaata qibaatiin isiniin jedhaa tures inni kuni botiikaarraa kan hojjetamedha. Inni mataa akka harcaane godhu inni kun immoo inni mataa dheeressu
shunkurtii adii irraa hojjetame inni kun kuukkenaa irraa hojjetame jechuudha. Naa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waan na fayyade isinis itti fayyadamaa jechuudha. Sobaan osoo hin taane mataa koo irratti fayyadamee isin agarsiisutti hin jira isiniin jedha. Mataa uumaa wayyaa ciraa sana ofirra kaanii deemurra birrii hamma nan jedhamne itti baasanii mataa ofuma irra kaanii deemuun maaliifan baadhee deeman jedhan keessa kootti waan kan kun taane maaltu na baachisan jedha. Ta'uyyuu malee mataan koo haphiidha garuu uumaa isa waaqayyo naa kenne waan ta'eef isa waaqayyo naa kenne kunuunfadhe ittiin bareeduu danda'a jechuudha. Inni sun immoo hankoo miti garuu baadhee maali kun waaqa tolfamaadha. Annaa akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kun ofuma isaatiiyyuu amma bakka maal jedheen isinitti fa'aa akka inni lallaafu dhugaa waaqaatiin fakkeessuuf osoo hin taane dhuguma waaqaa jiraataan isiniin jedha. Kun oola. Akkuma isinitti mul'atu isin amantanuuf jedheen kana gochuutti jira. Kunoo amma qibaatii itti dibeera. Ammallee hin faaqqifne suma hin fille jechuudha. Sadeen gaddaa malee bakka kunoo akkuma isin argitanu lallaafinsa isaa bakka waan tokko famee fakkaata. Kunoo amma ofii isaatii hankoo jechuudha. Mataan koos amma kanas jajjabaataa miti. Kunoo akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya. Miidhaginni isaa qulqullina qabaachuun isaallee namatti tola jechuudha. Mana keessatti waan qabduun fayyadamaa isiniin jedha. Kana fakkaata. Nagaa fayyaa naaf turtii naaf qabaadhaa soorii. Naaf qabaadhaa turtii gaarii isiniin jedha. Isin jaalladha isin kabaja. Like, share, subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Nageetti.